Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa haala keessa jirtan hundumaa keessatti isiniif haa ta'u. Kam jirtu ijoolleen Gooftaa, tokkummaa tajaajila sarara qilleensa irratti, tokkummaa amantoota humna wangeelaa jedhu keessatti kan argamtan qulqulloonni isaa, nagaan Waaqayyo Gooftaadhaa isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu waldoonni kiristaanaa, geggeessitoonni, ijoolleen Gooftaa, karaa Tsiyooniif kan kaadhimamtan, nagaa keessanii ani Waaqayyoof haa galatu. Obboleessi keessan, tajaajilaan keessan eebba abarraa, nagaa kootii Waaqayyo inni nagaa nuuf kennee teessoo isaa isa kabajamaaf dinqisiisaa irratti bara baraan haa ulfaatu. Egaa Waaqayyo Gooftaan ayyaana nuuf baay'isee dandeettii keenya ta'ee, cimina keenya ta'ee walii wajjiniin barumsa itti fufaa mata duree kiristaanummaa jedhu walii wajjin ilaalaa as geenyeerra. Waaqayyo inni kana godhe haa galatoomu. Kutaawwan salgan darban keessatti Hafuurri Waaqayyoo waan gurguddaa nu barsiiseera, nutti dadhabeera, nu hojjeteera. Inni gaariidha. Gaariin akka isaatii eessallee hin jiru. Kanaaf maqaa isaa ol qabna. Har'a barumsa keenya kutaa 10ffaa walii wajjiniin barachuu jalqabna. Barumsi kun xiqqoo isa kanaan dura ilaallerraa jabaachaa adeema. Gaafa jalqabaa koree boordiitii fi koree hojii raawwachiistuu wajjiniin barumsa walitti fufaa laanna jennee mari'annu, mata duree ani irratti barsiisuudhaaf ka'e iddoo kanaa ka'a. Iddoo ani amma har'a barsiisuu eegalurraa kan ka'u ture. Haa ta'u malee kallattiidhumaan gara barumsa kanaatti yoo seenne xiqqoo jabaachuu danda'a. Hubannoodhaaf kiristaanni beezii isaa, hundee isaa beekuu qaba. Isa booddee immoo wallaansoo isarra jiru adda baasee ilaaluu qaba kan jedhuuni duubatti deebi'eetan kutaawwan salgan darban keessatti kan baranne kiristaanummaadhaa fi caalaatti eenyummaa isaa, hojii isaa, eebba isaa hundumaa ilaalleerra. Amma kutaa 10ffaa kaasne immoo mata duree baay'ee barbaachisaadhaaf, keessumaa immoo bara keessa jiraannu kana keessatti waldoonni kiristaanaa barachuu kan qaban, barataniis waan dura dhaabbachuu qaban irraa dura dhaabbachuu akka danda'aniif kan nu gargaaruudha. Jabeessaa Gooftaa kadhadhaa. Waaqayyo hubannoo barumsa kanaa akka nuuf laatuuf, isiniif laatuuf, anas isin barsiisus Hafuurri isaa akka na gargaaruuf hundumti keenya hin kadhannaa. Mee Waaqayyoon kadhannee kallattiin barumsa keenya kutaa 10ffaa isa guyyaa irratti darbina. Waaqa bara baraan Gooftaadhaaf guddaa taatee jiraattu, ijoolleen kee warri siin gargaaramne, siin jiraanne, maqaa kee isa kabajamaadhaaf galata dhiyeessinaa. Bara hamma bara baraatti teessoo kee isa ulfinaan guutuu irratti galanni si duwwaaf haa ta'u. Ayyaana kee ayyaana Waaqayyootiin eegamnee, jiraannee, tikfamnee har'a geenyeerraa. Kana kan hojjete si Waaqayyoo keenyadha. Bara hamma bara baraatti galanni si duwwaadhaaf haa ta'u. Humni keenya guddaan, ayyaanni keenya jabaan nu ijaaree, nu geggeessee, namoota irraa nu godheera. Bara hamma bara baraatti galanni si duwwaadhaaf haa ta'u. Waaqa keenyaa ilaa oolmaa keetiin, tika keetiin hanga irraatti geggeeffamneerra. Barumsi tokkummaa kana keessatti barsiifamaa jirus gaarummaa keetiin, araara keetiin, ho'a keetiin ituu addaan hin citin, yaadni diinaa utuu hin daangeessiniin nuuf darbaa, nuuf hojjechaa as ga'eera. Hojii hojjette kana hundumaaf, gaarummaa kee kana hundumaaf teessoo keessa qulqullaa irratti galataa argadhu. Kabajami Waaqa keenya. Nu ilmaan namootaa, ijoollee kee warra karaa kee furamneef immoo cubbuu keenya nuu dhiisi. Waaqa araaraa nurratti bani. Yaada kee yaada Waaqayyoo dhowwaa tokko malee nu biraan ga'i. Sirraa akka barannuuf, sirraa barannees gorsa keetiin akka jiraannuuf immoo ati Waaqayyoon keenya Waaqa keessaa nu gargaari. Nu jabeessi. Humna nuuf ta'i, ogummaa nuuf ta'i, cimina nuuf ta'i, dandeettii nuuf ta'i. Si ilaallee adeemna, ati nu adeemsisi, nu barsiisi, nu shaakalsiisi. Yaada kee yaada Waaqayyootiin nu hooggani. Kana waan hojjetteef isa qulqullaa, isa jiraataaf dinqisiisaa barruu kee, teessoo kee Waaqaraa irratti galanni kee haa baay'atu. Yaa Waaqayyo, amajaajii keenya immoo faana keenya jalatti nuuf tumi. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusitiin. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u.
Egaa gargaarsa Waaqayyootiin ta'ee kutaawwan mata duree kiristaanummaa jedhu jalatti salgan darban ilaalle keessatti Waaqayyo Gooftaan baay'ee nu gargaareera. Yeroo marii geggeessitootaa waldoota onlaayinii kanarra jiran kan tokkummaa keenya tokkummaa tajaajila sarara qilleensarraa tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti argamanii wajjiniin geggeessitootaa wajjiniin yeroo marii godhannee turre. Yeroo marii godhanne sana keessatti barumsa kanatti barumsa karaa tokkummaadhaa darbaa jiru irratti hundumaatti eebbifamaa akka jirtan xiyyeeffannoodhaanis hordofaa akka jirtan warra isin barsiisaa jirruufis kadhachaa nu eebbisaa akka jirtan geggeessitoonni keessan nutti himaa turaniiru. Kana hundumaatiif jabinni humni kan Waaqayyooti malee kan keenya miti. Ulfinicha isin nuuf laattan, kabajicha isin nuuf laattan guutummaatti Waaqayyo sassaabee haa fudhatu. Hafuura isaarraa tola ayyaana isaatiin arganneeti malee cimina keenya miti. Ammas Waaqayyo nu gargaara. Kadhannaan keessan immoo guddaa nu barbaachisa. Sababiin isaa namni Waaqayyoodhaa Phaawulos naaf kadhadhaa yeroon wangeela dubbachuudhaaf afaansaa akka dhoksaan akka anaaf kennamuuf anaaf kadhadhaa jedha. Waanuma barruurraati barreeffamarraati yaadannoorraa qabnu duwwaasii gadi dubbifnee teenya miti. Hafuura Waaqayyootti irkannee waan Waaqayyoon jechuu barbaadu dhalootatti waan dabarsinuuf hariiroon nuuf hafuura qulqulluu gidduu jiru gargaarsi isaa guddaa nu barbaachisa. Kanaaf nuuf kadhadhaa jenna. Waaqayyo Gooftaanii bara baraan haa ulfaatu. Har'a akka mata duree tokkootti itti fufnee mata duree maduraan kiristaanummaa jedhu jalatti ilaalaa turre wajjin wal qabsiisnee qoramsa kiristaanummaa fi waldaa kiristaanaa kan kaleessaaf har'aa mata duree jedhu walii wajjin ilaaluu jalqabna. Akkuma kiristaanummaa jennee qobaatti yeroo ilaallu waan bal'aa ilaalaa turre as jalattis akka Waaqayyo nu gargaaretti wanta bal'aa ilaalla. Amma danda'ametti ariifadhee utuun dubbachuu dhiisee suuta yaada Waaqayyoo seenaa ture irraas kaasuudhaan dhugaawwan jiran isin hubachiise natti tola. Sababiin isaa kun barumsa waan ta'eef waa qabachuu qabdu. Akkasin immoo caalaatti xiyyeeffannoodhaan hordoftaniif akkuma kanaan dura gochaa ture barumsa kana bifa oodiyootiin bifa MP3dhaan konverti godheetan isiniif erga. Yoos WhatsApp qobaa keessatti hafatu hin taane yeroo isin buufattan kallattiidhaan miimoorii keessan irratti isinii darbaa jechuudha. Gama biraatiin immoo waanan barsiisu kana barreeffama isaas itti qabsiiseen akkaataa itti salphaatti moobaayilii keessan irratti dubbifachuu dandeessaniin isiniif gadhiisa. Kanaaf barumsa kana salphaatti haala gaarii ta'een qayyabattanii hubachuu dandeessu, boriifis galaa godhachuu dandeessu jechuudha. Gooftaan Yesuus teessoo isaa irratti haa ulfaatu. Meetti yaadaa waldaan kiristaanaa kaleessa qoramsa dabarsaa turteetti har'oo qoramsa keessa jirti. Kaleessa qoramsa keessa turan sana keessaa akkamitti darban? Qoramsi isaan dabarsan sun immoo qoramsa akkamiiti? Qoramsa sanaaf immoo deebii akkamii kennaa turan? Akkamittiinis Waaqayyo isaan gargaaree wangeela nu biraan ga'an? Kiristaanummaa nu keessa jirru kun karaa marra deemee dhufe moo muddama ciniisuu qoramsa baay'ee keessa darbee nu qaqqabe laata? Wantoota jiran gaaffilee kana hin baran. Waan kaleessa ture kana barachuun keenya seenaa maduwwaa ilaallee dhiisuudhaaf miti. Nus immoo har'a biyya lafaa keessa jirra. Waldaa kiristaanaatu nu harka jira. Nutu waldaa kiristaanaati. Kanaaf akka kanatti nu immoo akkamittiin keessa darbuu dandeenya? Gaaffileen keenya qormaanni keenya kan isaaniirraa adda moo wal fakkaata? Yoos warra duriirraa maal barannee akkamittiin keessa dabarra waan jedhu kan keessatti barannu dhimma murteessaadha jechuudha.
Kanaaf Waaqoo isin gargaaretti xiyyeeffannoodhaan duukaa bu'aa kan isiniin jedhuuf jechuudha. Firoota koo seenaa waldaa kiristaanaa keessatti yeroo itti kiristaanummaa fi waldaan kiristaanaa qoromsa malee darban hin jiru. Seenaa waldaa kiristaanaa kam keessattiyyuu yeroo itti isaan bashannanaan keessa qaxxaamuran hin jiru. Kiristaanummaan waldaan kiristaanaas wal faana seenaa baroota darban hundumaa keessatti qoramaan ilaalamuudhaan keessa darbaa turan. Bifni isaa wal fakkaatus hajijjiiramus malee waldaan boca ishee eeggattee as ga'uu keessatti qoromsa adda addaa keessa darbaa turteetti. Haa ta'u malee wanti baay'ee shook nama godhu, wanti baay'ee nama naasisu, wanti xiyyeeffannoo hunda keenya barbaadu seenaa keessatti yeroo itti waldaan gufuuwwan karaa isheerra dhaabbataniif harka laatte hin turre. Garuu bara keenya keessatti seenaawwan qoramsawwan karaa keenyarra dhaabbachaa jiruuf waldaan kiristaanaa deebii kennuudhaaf, tarkaanfii fudhachuudhaaf, dura dhaabbachuudhaaf sochiin isheen gootu hin mul'atu. Kanaaf mee warra darban irraa haa barannu. Namoota faawundeeshinii nuu kaanii darban, namoota karaa nuuf kaanii darban irraati waa haqayyaban. Sababiin isaa dhaloonni nu fuuldura turan kun calluma jedhanii deemanii as hin geenye. Boca waldaa kiristaanaa nuyi har'a keessa jirru baran waldaan kiristaanaa kana fakkaatti jennee walitti dubbannu. Kanaaf namoonni waan fuuldura kaa'an turaniiru. The builders that went before us. Ijaartota warra nu fuuldura deeman, warra nu fuuldura sokkan isaaniin irraati wanta baay'ee ilaallu, wanta baay'ee irraa fudhannu qabna jechuudha. Mee gara barumsa keenyaatti utuu hin ce'in kallattiidhaan gara sanatti utuu hin darbiniin macaafa qulqulluu keessaatiin kutaa tokko dubbisuu jaalladha. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irraati sagalee akkas jedhutu jira. Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniitti akka cimaniif gorsan, gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf in ta'a jedhanii. Irra deebi'een dubbisa. Isaan hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irraan dubbise. Isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniitti akka cimaniif gorsanii, gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf in ta'a jedhanii. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan ulfaata. Namoonni amantoota jajjabeessan keessummaadhaaf gidduu isaaniitti argamanii waldaa kiristaanaatiif ergaa laphee namaa tuqu kana dabarsan kun ergamtoota wangeelaa, hojjetoota Waaqayyoo hojii wangeelaatiif kutatanii ba'an Phaawulosiif Barnaabaasiidha. Karaa nuyi qabanne kuni, daandii nuyi irra baane kuni daandii qoromsi itti baay'atuudha. Daandii gidiraan itti hammaatuudha. Kanaaf nurraa kan eegamu gochuus kan qabnu gidiraa baay'ee keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf ta'a. Yaanni keessan hin raafamin jabaadhaa. Amantii keessanitti cimaa. Gidiraa baay'een nu eeggachuu danda'a. Qoramsi baay'een nu eeggachuu danda'a. Kanaaf maal godhaa? Jabaadhaa.
gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa waaqayyootti galuun nuuf ta'a jedhanii yaada amantootaa jabeessan cimsanidha. Ijoollee gooftaa adeemsi nu amma irra jirru kun akka kiristaanummaa isa jalqabaa kaasnee ilaalletti adeemsa karaa dhiphaati. Adeemsa daandii isaa haaluma salphaadhaan keessa bashannanaa deemuudhaaf namaa ta'u miti. Akka miree adeemsa qoromsaaf gidiraadhaan guutameedha. Karaa isa dhiphaa filadhaa kan gooftaan nuuf files isuma kanadha. Karaa isa bochoorra namoota baay'ee deema. Karaa inni dhiphaan garuu namoota muraasatu argata. Isin garuu isarra deemaa jedhee gooftaan kan barsiisedha. Karaan sun akka inni karaa rakkinaa gaaffii qoromsaa akka ta'e dhugaa ifa galaadha. Egaa karaa isa dhiphaa kanarra nu fuuldura deemaa kan turan. Nu fuuldura gooftaadhaan wajjiniin deddeebi'aa kan turani. Kiristaanummaa fi waldaan kiristaanaa maal baatanii maal keessa darbaa turan? Qoromsa akkamiitu karaa isaanii irra ture? Armaan dura seensa irratti dubbanneerra. Bifni isaa haa jijjiiramu malee yerootti waldaan kiristaanaa hin qoramin hin jiru. Waldaan kiristaanaa immoo callistee yeroo ishenitti harka laatte hin jiru. Istiraagel gochaa wallaansoo qabaatu kiristaanummaan nu bira ga'ee jenneerra. Kanaaf warri qoromsa waldaan kiristaanaa bara duriitti keessummeessaa turte edda laallee booddee bara keenya keessa immoo qoromsa akkamiitu jira? Nimmoo deebii akkamii kennuutu nurra jiraata? Isa jedhu immoo booda itti dhufnaa jechuudha. Kutaawwan adda addaatti qoonnee waan ilaalluuf. Mee kan kaleessaa yookiis kan duraa ilaalla. Waldoonni warri nu fuuldura turan seenaa waldaa kiristaanaa ishee durii early church akkasumas waldaa kiristaanaa kan giddu galeessaa middle age church akkasumas immoo kan ammayyaa modern church history jedhamee iddoo garaagaraatti iddoo sadiitti qoodamee barsiifama. Barruulee hedduun kitaabonni hedduun haala kanaan dhiyeessu. Ani immoo barumsa kana iddoo lama duwwaatti qoodeen dhiyeessuu barbaada. Waldoonni warri duraa maal fees godhan? Kiristaanummaan dur maaliin chaalenjii ta'aa ture? Bara keenya keessa immoo amma immoo dhiiraa nu keessa jiru keessa immoo maaltu mudachaa jira? Warroonni fuuldura turan suni rakkoo isaan murateef deebii akkamii laatan? Nuti yoo dhaloonni ammaa immoo waan nu mudachaa jiruuf deebii akkamii kennuu qabna kan jedhu ilaalaa deemna jechuudha. Waldaa ishee durii keessatti kiristaanummaa fi waldaan kiristaanaa yeroowwan darban keessatti rakkoowwan hadhaa'oo hedduu jireenya isheetiif yaaddessoo turan hedduu keessummeessuu keessa darbaa turte. Kana keessummeessuudhaan keessa darbaa turte. Maal kiristaanummaaf waldaan kiristaanaa jechuudha. Rakkoowwan hadhaa'oo hedduu jireenya isheetiif yaaddessoo turan ammoo ittiin fuftu. Bakka kiristaanummaan as ga'ee seenaansaa hin bada. As ga'ee hin dhaabbata jedhamee sadarkaa yaaddeessu hedduu keessummeessitee keessa darbaa turteetti immoo. Maal fayyisaan? Warra darbe duwwaa immoo miti. Kan ittiin nyaatamanis turaniiru. Seenaawwan darban seenaa waldaa kiristaanaa darban keessatti nu warra darbeef kiristaanummaan nu qaqqabuusaa qofa kaasna. Kan immoo wallaansacha dadhabanii qoromsicha dadhabanii deebii kennuu dadhabanii ittiin liqinfamanis turaniiru. Maal fa'i? Rakkoowwan waldaa kiristaanaa ishee durii rakkisaa ture. Isa jedhu tokko jettanii warra barreeffattaniif jechuudha. Barreeffama isaas waan isiniif erguuf agas mara hin yaadda'ina. Barumsa sobaa yookiis barumsa dogoggoraa heretic warra jedhaman jechuudha. Heretic challenges. Barumsa dhugaarraa kaate daandii kan gadhiise karaa barumsa hundeen isaa dogoggoraa
kanneen waaqummaa Waaqayyoo, jiraachuu Waaqayyoo, gooftummaa Yesuus Kiristoosiin, waaqummaa Hafuura Qulqulluutiin kan morman jechuudha. Akkasuma yeroo ce'umsa kakuu haaraa irraa gara kakuu moofaa irraa gara kakuu haaraatti darbuu waan tureef, kakuu haaraatti seenuu waan tureef, dhimma seeraa, dhimma ayyaanaa adda baasanii beekuun qoromsa isaanii isa guddaa ture. Kanaan waldaa Galaatiyaadhaa yaadachuun hin danda'amu. Kanaaf rakkoon keessaaf alaan waldaa kiristaanaa irratti ba'aa ta'ee ture. Maal yoo jettanii barumsa sobaatiin wallaansa wal qabateedha jechuudha. Kaan alumatti wal ijaaree dhufa. Kaan immoo waldaa kiristaanaa keessattitu lafumaa ka'ee dhalatee barumsa ta'ee dhufa. Kanaaf waldaan isheen gara duraa Irilii Cheerchii keessatti maal faatu uumamaa ture? Barumsa sobaa maal jedhu faa, maal faa barsiisan faatu qoramsa waldaa kiristaanaa yeroo sanaa ture kan jedhu ilaala. Akkuma isinitti dubbachuu yaale akkasin salphaatti hubattanii fi suuta jedhee dubbachuun barbaada. Sababiin isaa wantoota amma boqonnaa kutaa barumsa keenya kutaa 10ffaa kanarraa kaasnee walii wajjin ilaallu hedduun isaa wantoota isin yeroo baay'ee dubbistanii of harkaa qabdan miti. Haaraa isinitti akka ta'an abdiin qaba. Garuu Hafuurri Waaqayyoodhaa akka inni isin gargaaru immoo homaayyuu hin shakku. Hafuurri Waaqayyoodhaa akka inni hubannaadhaan isin utubu nan abdadha. Kanaaf ani garuu ga'een koo akkasin haala gaariidhaan hubattanii fi suuta jedhee dubbachuun filadhaa jedha. Waldoota warra gara jalqabaa Irilii Cheerchis warri jennu naannoo jaarraa hamma jaarraa 3-4tti warra turan jechuudha. Isaan kun barumsa sobaa akkamiitu isaan ture? Bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture, gara samiitti ol ba'e booddee, barri ergamootaa edda dhufee booddee, bara abboonni keessa turan keessa, bara sana keessa, bara akka kakuu haaraatti jechuudha, bara abboota amantiidhaa keessa yeroo sana jaarraa gara jalqabaa jaarraa 1ffaa kaasee hanga 3-4tti warri jiran kun Irilii Cheerch yookaan immoo waldoota warra gara durii warra gara jalqabaa jedhamanii beekamu. Yeroo sana keessa barsiisni sobaa ka'ee isaaniin qoraa ture. Waldaa kiristaanaa adeemsa dhowwaa ture. Maal fa'ii kan jedhu ammatee walii wajjiniin kaana. Tokko isaan keessaati Noostizimii waan jedhamudha. Noostizimiin beekumsa dhokataadhaan Waaqa bira geenya jedhanii amanu. Beekumsa dhokataadhaan isa beekumsa jedhamee wanta qulqullaadhaan mormurraa fagaadhu isa Phaawulos jedhee ilma isaa hafuuraa Ximootiyoosiin gorsuu keessaa tokko Noostizimiin tokkodha. Inni kun beekumsa dhokataadhaan, yaaliidhaan, sammuudhaan Waaqa bira ga'uu dandeenyaa. Ammas kana duwwaa miti Noostizimiin kan inni jedhu. Akkasumas karaa waaqolii xixiqqoo ayeoon jedhamanii Waaqa bira qaqqabnaadha. Tokko beekumsaanidha. Inni kan biraan immoo karaa waaqolii xixiqqoo ayeoonii jedhaman karaa isaaniitu nuyi Waaqa bira qaqqabuu kan dandeenyu malee callisnee Waaqa bira ga'uun hin danda'amu jedhanii barsiisu. Akka barumsa sobaa kanaatti jechuudha. Yesuus Waaqa osoo hin taane ayeoonii kanneen keessaa tokko jedhanii amanu. Yesuus inni gara Waaqaatti nu fidda jettan kunis Waaqa miti ofii isaa garuu Waaqa xixiqqoo ayeooniitti jedhaman keessaati ayeoonii tokkodha jedhaniitu barsiisu. Kanaaf dhimmi kun tokkoffaa waaqummaa gooftaa Yesuusiin hin mormu. Kan biraa immoo namni amantiidhaan Waaqayyoon akka inni argatu Yesuus ani karaadha, ani dhugaadha, ani jireenya eenyuyyuu anaan malee gara abbaa dhaquu hin danda'u jedhee barsiiseera. Kiristaanummaan isa kana barsiisa.
namni kan inni fayyu amanuudhaan jedhee barsiisa kiristaanummaan. Jarreen kun garuu lakkee nooleejiidhaan danda'aman. Noostizimiin kun nooleejii jechuudha ofii masaayyuu. Achirraa dhufe jechumti nooleejii jedhuyyuu. Beekumsa jechuudha. Dandeettiidhaan beekumsaan bira ga'uu dandeenya jedhanii barsiisu. Kanaaf faallaa kiristaanummaa ta'etu waldaa kiristaanaa dura dhaabbachaa ture jechuudha. Inni kan biraanii barumsoonni sobaa waldaa kiristaanaa chaalenjii gochaa turan. Jaarraa jalqabaa sana keessa yookaan immoo waldaa kiristaanaa ishee gara jalqabaa keessatti markiyoonizimii kan jedhamanidha. Markiyoonizimiin akkuma noostizimii warroota barumsa sobaa waldaa kiristaanaa jaarraa jalqabaa keessatti hibboo ta'anii qoramsatti ta'anii dhiphisaa turan keessaa tokkodha. Inni immoo maal jedha? Macaafni qulqulluun gar tokko gaariidha. Garri kaan immoo gadheedha jedha. Hafuurri gaariidha. Wanti ijaan argamu fiizikaalii wanti arginu immoo gadheedha jedha. Yesuus gaariidha. Jaalala qabeessa jedha. Nagaadha. Garuu Waaqayyo inni uumaan kakuu moofaa immoo hamaadha. Kan aaruudha jedhanii barsiisu. Inni aara inni kakuu moofaa Waaqayyoon sun jedhaniitu barumsa sobaa akkasii barsiisu. Kana duwwaa miti wanti isaan jedhanii barsiisan. Warri markiyoonizimiidha jechuudha. Wangeelli gaariidha. Seerri garuu gadheedha jedhu. Bara kana keessa jiru warra akkasidhan kun. Warri seera Waaqayyoodhaas maacha akka diinaatti balaaleffatanii barsiisan jiru. Akka waan seerri Waaqayyoodhaa seeruma mootu biyya lafaa tokkollee kabaja konstituushinii biyya tokkollee ammoo konstituushinii harki namaa xaafe biyya lafaa kanaallee gatii tokko kan hin qabne kan abiddaan barreeffame harka Waaqayyoo afaan Waaqayyoo keessaa baheen barreeffame seerri Waaqayyoo namni ittiin jiraachuu dadhabee Gooftaa Yesuus Kiristoos raawwate garuu nuuf ibsaa keenya ammallee kan jaallachuu qabnu seera Waaqayyoo kan balaaleffatan bara keenya keessas jiru. Waa'ee ayyaanaaf seeraa wal qabsiisanii jechuudha. Dudduuba isaanii waan biraa jira. Isa kanaan duras hamma tokko ilaalleerra. Diseelii sana keessa galuuf jedhee miti. Garuu naannoon kunis wanta barumsa barbaadudha. Dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Dhaloonni baay'een ittiin kontaamineeti ta'aa jira. Ittiin alaa jira. Cubbuudhaaf ittiin liqinfamaa jira. Waan ta'eef sanas ilaalcha keessa galchuun barbaachisaa akka ta'e nan beeka. Warri markiyoonizimii jedhaman kunis maal jedhu? Wangeelli gaariidha. Wangeelli haaraan kun misraachoo waa'ee fayyinaa waan dubbatuuf waa'ee jireenya bara baraa waan lallabuuf Yesuus Kiristoos hojiin hojjete waan barsiisuuf gaariidha. Seerri garuu gadheedha. Kiristaanonni gaariidha jedhanii barsiisu. Kan biraa garuu Yihuudoonni garuu gadheedha jedhu. Yesuus Waaqa qofaa malee nama miti jedhanii barsiisu. Yesuus Waaqa qofaadha. Innis Waaqa guutuu nama guutuu jettan kun sobadhaa jedhanii kiristaanota wallaansoo qabu. Maal jedhurre? Yesuus Waaqa qofaadha. Inni qofaa Waaquma qofaadha malee namummaa of keessaa hin qabu jedhanii barsiisu. Kanaaf warroonni barumsa akkasii kunis waldaa kiristaanaa jaarraa ishee jalqabaa keessatti hibboo qoramsa ture jechuudha. Ammas barsiisa sobaa kan biraan tureera. Manicheezimii kan jedhamu ture. Manicheezimiin immoo akkuma markiyoonizimiitii fi noostizimii barumsa sobaa kiristaanummaan amantaalee kan biroo waliin walitti makuudhaan warra amantii guddaa tokko addunyaa kana irratti dhaabuu barbaadanidha. Jarreen manicheezimii jennu kun. Isaan immoo maalumatu amantaa garaa ijaaruu barbaachisee amantaa garaa jiran hundumaa iddoo tokkotti walitti duraane amantaa guddaa tokko biyya lafaa kana irratti hundeessinaa. Bara kanas hin jiru jarreen kun. Kan bara kanaadhaa booddee waan itti dhufnuuf zeelii sana keessa hin galu. Haa ta'u malee jarreen kun amantii sobas haa ta'u dhugaas haa ta'u maalis haa ta'u addunyaa kana irratti amantii guddaa tokko iddoo tokkotti ijaaruu qabna jedhanii barsiisu. Akka barsiisa kanaatti Yesuus dhuguma hin dhalannee jiru. Hin dhiphannee, hin duunee, du'aas hin kaanedha. Garuu
dhalachuunsaa, dhiphachuunsaa, du'uuf du'aa ka'uunsaa fakkeenyummaadhaan dubbatameera. Siimbolikiidha malee isa miti jedhu. Dhufeema riyaalitii qabatamaatti du'eetu hin taane simboolik kan ta'e fakkeenyadhaa jedhu warri manicheezimiidha. Dhiphina gooftaa akka wallaansoo hamaaf gaarii gidduutti waan ibsee fi hordoftoota hammatee horateera abbaan barsiisa kanaadha. Maal jedhee waan barsiisee fi dhiphinni gooftaan dhiphate akkuma nu har'a hamaaf gaarii gidduutti cubbuun nu lola, nu immoo qajeelummaadhaan wallaansootti hin qabna. Kanaaf akkuma kana qoramsi gooftaan qorameen fannifame jennu kuni wallaansoo hamaaf gaarii gidduutti godhamuudha malee isa qabatamaa miti jedhanii barsiisu. Kanaaf dhugaatti fakkaatee hordoftoota baay'ee horateera. Akka barsiisa kanaatti Waaqayyo gaariidha jedha, garuu hafuura hamaadhaan danqamaa jedha. Waaqayyo gaariidha, waa'ee gaarummaa Waaqayyoodhaa hin shakkinoodha. Warri sun Waaqayyoonni kakuumoofaadhaa, hamaadha, inaara, gaarii miti jedhanii barsiisu. Daa'um jecha isaan itti fayyadaman sana fayyadamuun natti toluu dhiise waan isaan Waaqayyoodhaan jedhan. Warroonni kun garuu Waaqayyo gaariidha, garuu waan isa danqutu jira, hafuura hamaatu isa danqa, akka inni darbee gaarummaa sanaan hin hojjenneef jedhaniitu sobanii barsiisu jechuudha. Kun barsiisa sobaaf chaalenjii bara kakuu haaraa gara jalqabaa Irilii Cheerch waldoota warra gara jalqabaa mudachaa ture keessaati. Isa kan biraas sadaffaa ilaallee jechuudha. Inni arfaffaan immoo Areenizimiidha. Ariyaanizimiin hamma bara kanaatti illee hundee biyya kana keessaati, biyyoota biyya lafaarraati hordoftoota hin qaba. Kallattiidhaan akkaataa isaan itti walitti dhufanii kallattii ta'uu baatu illee abbaa warra Ji'oovaa Wiitnesii ofiin jedhaniiti. Abbaan barumsa kana jalqabe jechuudha Ariyoos. Maqaa isaarraa ka'eeti. Baay'een isaanii maqaa namaarraa ka'aniiti warroonni kun kan moggaafaman jechuudha. Ariyaanizimiin akka abbaan barnoota sobaa kun jedhutti yeroon Yesuus itti jiraachaa ture jiraa jedha. Yeroo itti Yesuus jiraachaa hin turre jiraadha malee. Jecha isaa akkasittiin sirreessaa qabadha. Yesuus nuuni kiristaanummaan kan barsiisu maal jechuudha? Yesuus bara baraan jiraachaa ture, ammas jiraadha. Gaafuma dhufee kakuu haaraa keessatti Maariyaam durbaarraa dhalate kaasee kan argame utuu hin taane durumaan bara baraan abbaa waliin jiraachaa kan turedha jedha kiristaanummaan kan barsiisu. Ariyoosii fi Ariyaanizimiin immoo kan inni irratti xiyyeeffatu, kan inni jedhu barri Yesuus jiraachaa hin turre tokko jiraadha. Yesuus Waaqayyo abbaadhaani utuu nuyi biyya lafaa kana utuu biyyi lafaa kun hin eegaliniin fuuldura uumamee jedha. Eenyu? Yesuus. Biyyi lafaa kun jiraachuutuun jalqabiniin duraan durseetu Waaqayyo eenyuun uumedha? Yesuusin uumedha. Edda Yesuusin uume booddee itti fufee immoo waan biraa immoo karaa Yesuusin uumee jedha. Kanaaf Yesuus yoo abbaa wajjiniin wal fakkaate iyyuu guutummaatti isaa wajjiniin tokko miti jedha. Barsiisi kuni gaaffii wal falmii akkamitti Yesuus nama guutuu fi Waaqa guutuu ta'uu danda'a jedhuu fi furmaata salphaa ta'ee dhiyaate. Salphaadhumatti Yesuus Waaqa guutuu, nama guutuu jechuu hin barbaachisu. Salphaadhumatti Yesuus dhiyoodha kan inni uumame, Waaqayyo abbaa booddeedha kan inni uumame.
isaa wajjin wal fakkaata malee guutummaatti isaa wajjin tokko miti jedhee waan barsiisuu fi waa'ee warra eenyummaa Kiristoos, eenyummaa Yesuus waaqa guutuu nama guutuu ta'uusaa irratti barsiisaniif. Barsiisi kun immoo gaaffiitti ta'ee fi karaa salphaadhaan hubatanii fudhatan ta'ee goyoomsuu danda'e jechuudha. Kanaaf barsiisni kun barsiisawwan gufuu waldaa kiristiyaanaa ta'anii waldaa kiristiyaanaa yeroo sanaa rakkisaa turanidha. Jaarraa jalqabaa keessatti waldaan kiristiyaanaa deebii akkamii kennaa turte? Deebii waldaan kiristiyaanaa kennaa turte. How did the church respond? Akkamittiin waldaan kiristiyaanaa kanaaf deebii laatte? Barumsa sobaa yookiis barumsa dogoggoraa karaa alaa fi karaa keessaa ka'aa ture dura dhaabbachuudhaaf barumsa hundee qabsiisu barreeffamaanis ta'e qaamaanis argamanii barsiisaa turanii waldaan kiristiyaanaa. Bakka bakkatti qaamaan deemanii barumsa sabaa dura dhaabbachuudhaaf leenjii kennanii. Bakka qaamaan argamuu hin dandeenyetti immoo xalaa barreessanii akka isaan barumsa sobaa kanarraati of eeggatanii fi leenjisaa turanii. Dhuga ba'umsa hundee amantii qopheessuudhaan amantoota hundi dhugaa bu'aaraa dhagaa bu'uura qabsiisaa turanii. Dhugaa isa bu'uuraa irratti jechuudha. Bu'uura isaan qabsiisaa turanii. Rakkoo hubannoo barbaadan kanneen yeroo ce'umsaatti isaan mudachaa ture. Yeroo ce'umsaa kan jennu yerootti kakuu moofaarra gara kakuu haaraatti darban sana, yeroo wantoonni itti bitaachaan sana dhimma seeraaf ayyaanaa irratti gumii amantootaa guddaa qopheessuudhaan hafuura qulqulluu irratti hirkachuudhaan kallattii ta'u qabaachaa turaniiru. Kana duwwaa miti. Jaarraa lammaffaa keessaa namni Iraanus jedhamu jechuudha. Gu'aal keessatti biishooppii kan ture, geggeessaa amantii kan ture, barsiisa sobaa irratti xalaa barreessee barreeffama isaa keessattis beekumsi dhugaa icciitii dhokataa ta'e kan hin qabneedha. Sababiin isaa seerri amantii karaa ergamootaa ija nama hundumaa duratti waldaa kiristiyaanaa guutummaaf kenname jechuudhaani warra beekumsa dhokataadhaani Waaqayyo bira geenya jedhanii fi noostizimiidhaaf deebii laate. Kanaaf gaaffii gararraatti keessanaa fi beekumsi waa'ee Waaqayyoodhaa, beekumsi dhugaa icciitii dhokataa ta'e kan hin qabneedha. Namni kun biishooppiidha yookiis immoo hoogganaa amantiiti, dura ta'aadha. Liyoon keessatti hojii Waaqayyoo nama hojjetuudha. Nama kanatu deebii noostizimiin ittiin dhaloota rakkisaa jiruuf deebii yeroo kennu akkana jedheeti jechuudha. Seerri amantii feez low waan jedhuun itti dhaqee jechuudha. Karaa ergamootaa yeroo kenname, paabilikiima kenname, hunduma duratti kenname, wanti namatti bitaacha'u hin jiru, karaa ifaa ta'een kan kennameedha jedheetu dhaloota yeroo sana goonfamaa jiruuf deebii kenne jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Deebi'uu waldaa kiristiyaanaa laatte keessaati hamma tokko ilaalleera. Yoo Waaqayyo jedhe kutaa 11ffaa keessatti barsiisawwan sobaa waldaa ishee jalqabaa keessatti ka'aniif deebii kenname xumurreetu gara ammas itti fufee rakkoowwan waldaa kiristiyaanaa karaa barsiisa sobaatiin mudachaa turaniif deebii waldaan kiristiyaanaa laatte kanneen bara giddu galeessaa illee itti fufnee ilaalla jechuudha kutaadhaan. Waaqayyo isa nu barsiiseef galanni haa ta'u. Gooftaa walii wajjiniin galateeffannee xumurra.
Waaqa bara baraan guddaa taate mootii keenyaa guddaa si galateeffannaa. Gaarummaa kee isa dinqisiisaa, ayyaana kee isa daarii hin qabneeni hanga har'aatti nu barsiisaa jirta. Nus dhaloota kana gidduutti akka nuyi dhugaa kee qabannee itti fufnuuf, bara keenya keessattis dhugaan kee akka hin jallanneef nu leenjisaa nu hidhachiisaa jirta. Bara baraan ulfaadhu. Ammas yaa Waaqayyo, nummoo bara kana keessa jirra. Bara nu keessa jiraannu kana keessas waldaan kiristaanaa wallaansoo mataa ishee danda'e keessa jirti. Nummoo waa malee iddoo kanatti cidii nutti himaa hin jirtu. Akka ati barbaaddutti dhugaa kee qabannee dhaloota oolchuudhaaf yaa Waaqayyo nu gargaari. Qalbii keenya bani. Dhimma kana dhuguma yaa Waaqayyo xiyyeeffannoo guddaa itti laannee akka ilaallu, akka irratti hojjennu.